Akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoota keenya amma immoo akkamiin akka Binance baname isinitti agarsiisa. Amma kunoo weebii irratti kilik godheen jira. Ergan kilik godhee booda bakka search jedhu irratti www.binance.com jedheen barreessaa jechuudha. Binance.com ergan barreesse fuula Binance na fida jechuudha. Binance cryptocurrency exchange for Bitcoin kan jedhu kana irratti okay dha jechuudha. Fuula kana na fida jechuudha. Fuula kana na fida. Erga kana na fide booda email na gaafata. Email or phone number kan jedhu na gaafata. Kana booda maalin godha email ni ittiin banuu barbaadanii asirratti guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf erga email guutuu booda sign up godha. Sign up ergan godhee email address barreesseen next godha. Next godha. Erga next godhee search gochaa jira. Mallattoolee kana naaf fida jechuudha. Image kana ittiin verify gochuudhaaf elephant barbaadinaan jechaa jira. Kanaaf elephantiin barbaada jechuudha. Clicking godha. Bakka arbi jiruni tuttuqaa jechuudha. Yes. Arbi bakka lama jira. Kana booda verifying godha jechuudha. Verifying godha. Verification code ergaa jechuudha. Verification code maal irratti ergaa email irratti erga jechuudha. Email irratti erga. Amma email daqiiqaa 30 turuu danda'a sana booda expired ta'a jechuudha. Ishna banaa jira. Gmail kana banaa jira. Gmail kana gaafan banu jalqabarra Binance jedhee jira jechuudha. Confirm your registration from Binance kan jedhu jira. Sarrattan click godha. Ishi baneen jira. Go itedha. Sana booda code account activation code kan jedhu kana copy godhadha jechuudha. Isa copy godhadhe eessattan geessa gara Binance tan geessa jechuudha. Gara fuula Binance tan geessa. Ishi verification code daqiiqaa 30 eeguu danda'a. Amma as keessatti paste godhadha jechuudha. Paste kan godhee booda amma next godha jechuudha. Next gaafa godhu password na gaafata. Password gaafa gashannu at least 8 character. Yoo xiqqaate gorsa 8. At least one number. Lakkoofsi keessa jiraachuu qaba. Inni biraan at least one uppercase letter kan jedhu yoo xiqqaate qubeen guddaa tokko keessa jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf guutaan jira. Ergan guutee raadhee next godha. Next. Amma set up your account kan jedhu ta'ee jira jechuudha. Amma referral ID na gaafachaa jira. Your account has been credited successfully. Amma Binance accountiin banamee jira jechuudha. Banamee jira. Amma wanti nuuf maalidha? Annee referral ID copy goonee finne ittiin mirkaneessuudha jechuudha. Amma referral ID copy godhadhe dhiisuun hin dandeenya optionalidha. Optional kan jedhu dhiisuun illee ni danda'ama jechuudha. Kun Binance dha jechuudha. Binance buy crypto market trade jedha liquidity qaba. Moduloota irra jiran sana hundi isaa tokko tokko yoo ilaaltanii waan baay'ee irra jira jechuudha. Doolaara irraa bitanii gurguruu ni danda'ama. Geemiin online gaafa taphatan yookaan hojiilee tokko tokko online gaafa hojjetanis asuma irra
gala jechuudha. Kun referral reward setting fuula isaadha jechuudha. Kun fuula Binance keessanii. Kun Binance isa original jechuudha. Erga kana goone booda personal information eeguun jechuudha. Personal information counter nu gaafata. Counter keenya Itoophiyaa and continue wantoonni guutaman ID passport driving license ittiin verify gochuu dandeessu jechuudha. Itoophiyaa first name kana keessatti kan guutamu legal name dha jechuudha. Maqaa sirrii maqaan asirratti guutamuuf kan ID keessan irra jiru yookaan passport keessan irra jiru bolsimuu qaba jechuudha. Maqaa isin asirratti barreessitaniif passport keessan irra kan jiru yookaan maxxaaqiyaa keessan irra kan jiru tokkomiin taanaan hin fudhatu jechuudha. Verify isiniif hin godhu. Kanaaf sirriitti xiyyeeffannaadhaan guutuu qabdu jechuudha. Erga kana guutanii booda date of birth year ni gaafata. Akka lakkoofsa faranjiitti guutu. Month ni gaafata, date ni gaafata jechuudha. Erga kana gootanii booda stepping kana booda jiru baay'ee salphaadha jechuudha. Passport itti geeffachuu yoo barbaadde immoo driving license keessan maal kana itti geeffachuu isin barbaada jechuudha. Bakka argama keessanii bakka jiraattan hin danda'ama taanaan street isa safara isaa lakkoofsa manaa maal kana yoo itti guuttanii baay'ee gaariidha jechuudha. Yoo danda'amu baates yoo wantoota akkasii kana bira dabartanis baay'ee dhiibbaan qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Bishooftuun guute postal code lakkoofsa saanduqa poostaa yoo qabaattanis baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee filatamaa.